Sikiyya kana abdii biraan naa gaya. Gaaddiseen nama qabduu qabduu fi minyootiif isii walii galanii haadha isiif abbaa isii ta'anii akka abdii irratti hojjetaa jiran giseen amma beeka. Gaaddiseen minyooti walii galtee yookiin abbaa haadha isii yookiin immoo mucaa wayiitti illee hiriyaa wayiin qabdi rakkoo cimaa abdii irraan gochuu deemti. Nasbee abdii baasuuf deemti. Rakkoo cimaa irraa qabdi jechuudha. Abdii immoo harka baasuuf deemti. Harka baaftee gumaa isaa nyaachuuf deemti jechuudha. Intalli tuni balaan isiin deemtuun balaa xiqqishuu miti. Isin immoo warroonni koomantii jechuudha. Muna ati waa'ee abdiif gaaddisee malee maaliin dubbattu wanni biraan jiru viidiyoo hin dubbadha. Har'allee nan dubbadha borullee nan dubbadha jechuudha. Maaliif gurbaa kana intalli tuni nasbee isaa baasuuf deemte jechuudha. Nasbee isaa akkam baafne abdiin viidiyoo kana yoo dhageeffate yookiin isaa mataa isaatiin jechuudha mala laallachuu qabu. Takki isii ofirraa baasu takki ofii jalaa bahu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessan fayyaa keessan isin jechaa. Ani illee nagaa goote alhamdulillah galata rabbii baga jiraatanii bakka jirtanitti fayyaa ta'aa na ulfaadhaa galatooma horiin hagammaa jabina naa kennatti subscribe gochaa like gochaa na arrabsa maalicha hedduu takkisin jaaladha isin hundumaayyuu maaliif yoo arrabsamillee irraa baradhaa waan ta'eef faayidaa kiyya waan ta'eef kanaaf hordoftootaf kabajamtoota kiyyaa dhimma waa'ee gaaddisee fi abdii yookiin immoo minyooti jechuudha. Dhimmi isaanii ulfaataa deeman jechuudha. Isma dhugaa dubbanne dhimmi isaanii ulfaataa deemu kanarratti eenyutu duuba jira. Gaaddiseen akkamitti firaash mana baaftee, algaa mana baaftee, hiqaa guutuu mana baaftee, mana namaa keessa teetee akkamitti uffata namaa darbite. Kabajan qabdu, intalli kabajan qabdu. Abdiin dhugumoo qalbii qabaate gaaddisee minyooti illee akka fuunee dhibbaan dhibbatti. Dhalaa muslimaa, dhalaa hayaa qabdu, intala kabaja qabdu. Intala abbaa manaa kabaju, intala ollaa kabaju, intala dhiiruma akkatti yoo badhetti agarte kabaju fuudhuu qaba. Intala sirna beektu fuudhuu qaba. Kuni mucatiin baalagee keessatti kan daangaa dabarfatti. Dhuguma rabbiititti nama hunda jibbisiiftee jirti. Hordoftoota isii jibbisiiftee jirti. Hordoftoota abdii maraachaa jiran jechuudha. Hordoftoonni abdii intala kan ofirraa baasii siin taatu. Abdii kanas ofirraa baasi intala kan. Nasbee kee baafti. Minyootiin ati jala fiidullee gaaddiseen ati jala fiidullee himmoo duuba intala tanaa nama gurguddaa jira. Maaliin akkanatti si onnatuu dandeette? Maaliin akkanatti yeroo hunda sitti taphachuu dandeette? Maaliin mana kee keessatti sitti gachufuu dandeette? Seera biyyaa qabattee jechuudha. Himmoo gaafa abdiin rakkoo tokko irraan ga'e abdiin netuma jettee hidhaa isa galchuuf biyya Arabaatti keessattuu Yaman keessatti dubartii tuquun kalas seera cimaa qabdi jechuudha biyyattiin sun. Biyya Faranjiitii fi Yamaniin takkaan. Biyya Arabaa guutumaan guututti mirga dubartiin eegde. Biyya Yaman keessatti immoo wanni akkanaa akka ta'etti cimaadha. Akkaan odeeffadhutti malee waa'ee isillee hin beeku garuu hin ulfaata. Dhiirri dubartii tuquun baay'eetti ulfaata. Yaman keessatti ni cima jechuudha. Akkasitti naa beekaasi. Akkuma seera biyya Faranjiin beekanii namni dubartii tuqe tokko hidhaa lafa jalaatti hidhama. Biyya Faranjii keessatti biyyuma kamuu ta'e biyya Faranjii keessatti namni dubartii tuqe lafa jalatti hidhama. Rakkoo tokko irraan gahe. Abdii garuu isheen amma seera biyya sanii waan namni isiin jedhu waan namni bakka nama gorsaa jira jechuudha. Namni eenyu minyoota walii galuu dandeenya. Haadha walii galuu dandeenya. Intalli tuni nuti haadha abbaa keenya warroonni haadhaaf abbaa qaban utuu abbaa keenya biraa bahuu baanne utuu haadha keenya biraa bahuu baanne jennee galgala ganama gubanna jechuudha. Maaliif hin buuna? Keessi keenya nu madaa'e irra kana nu laaltan malee keessi keenya sirriitti madaa'a. Maaliif maatii keenya ni yaadna? Intalli tuni odoo abbaa haadha qabdu akkamitti achitti maaliin rakkoon cimaan kana hunda iseetti teessise? Duuba mucaa intala kana waatu jira. Waan guddaatu jira. Abdiin ufin argu malee isa duuba waan cimaatu jira. Waan cimaa kana mootuyyuu maaliif intala kana ofirraa baasuu dida? Yoo si dhaye mana hidhaa galchita. Yoo si jeese gumaa isaa nyaannadha. Isuma duuban sumatti haa deebisu. Isuma duuban jechuudha. Namni silaa mana namaa taa'e kabaja qaba jaraan. Namni mana namaa taa'e ulfinna nama sanii kennu kabaja isaa kennu. Intalli tun uffanni ishee qayyaratti akka dhugaa akka gizee mana saniitii mana maatii isii bira jirtu galabaxamtee mataa qullaa deemtee uffata akka feete uffatu sanii sattarattee deemte qaama isii guutu des nama jette. Namni maal irraa laalee dura fuudhee uffannaa isii baay'ee namatti tola. Bakka isoo bakka ijoolleen islaamaa uffatti. Erga mana abdii galteerra. Uffatuma kana eenyu uffisa? Hin beekna hin uffisa.
maaliif isa bira ta'etti waan ta'eef nyaatti dhuudii kiraa kafatan jettu alaa bitan jettu ta argattu yoo argatte nyaatti dhuudii rafte akkamitti isiin har'a quufa wallaaltee ol kaatee gurbaa kanarra rakku mee isin miti matama keessanittuyyuu nuti dubartiin maaliif kabaja qabne maaliif yeroo hunda kabaja dhabne fakka jechuun kabaja maaliif nama yoo fakkeenya abbaa manaati yoo fudhanne jechuudha dhiirri tokko si jaalatee gaaf daangaa dabarfatu dubartoonni tokko isaa kabajusan dhiiftee isaa biraa deemte adeebitee ammallee dubartoonni tokko dhiira jaalatu dhiiftee dhiira biraa duuba fiidi sababni isaallee maaliif ta'e nuti quufa hin dandeenyu harreedha dubartiin jedhan duru tuman malee likkeetti hin deebitu gaaf inni tumee gaaf inni maal jedhu nagaa taate bakka maaliif ani injiraa miti ni taatee deemti gaaf inni isii malee bakka waa hundaa akka isiin gammaddu jaalales bakka dubartiin bakkuma kamtu kabajan beeknu intala kanarraa ilaala intalli kun amma kabaja feexattee abdirraa kabaja buuftee namoonni hundi alhamdulillah rabbil aalamiin baga dhugaa intala bagaan fuudhiniyyuu otoo fuudhee abdiin harka isaa adii kana ibidda barbada kasala keessa kaa harka isaa kana balleessa otoo isii fuudhayyuu garuu immoo dhugaan gaafa nama baatu oolteen bultu riski rabbiin harka jirti waan hunduu rabbiin harka jirti rabbii waan namaan taane namarraa qaba jechuudha waa sababa maaliif balaa deemaa jiru sanii rabbiin waa sababee irraa si deebisa akka mucattiin jetti mucattii wiitu tiktookii irratti maal jette isin fakkaata mucaa wayiitiin akkanuma kiristaanaa wallottee amantaa irratti wal dhabne jette umriin illee wal caallaa ani rabbii kiyyatti of kenne mana tokko keessa dalagan warrillee irraa baasee ergasillee qulfii kilaasii isiin antun bulti qulfilleen qullufannee gaafa isa warrillee qullufadhu naan jedhanii yookiin nu bira buli naan jedhanii sodaadhee ani rabbii kiyya kanatti gore jette tawakkaltu alallaa jedhee rabbii kiyyatti cuqure salaatee rafee jette mucattiin sun jechuudha halkan qixxee dhuftee garbaris sana fakkaata ganama ta'een beeku garuu dhuftee mixaa jette mixaa jekee kanatti nana hidhette intalli sun jechuudha ajjeesu intalli sun illee beeka amantaan ishee akkasuma ijoolleen yaani namni toobaan qabne sheexaana jechuudha isheen kun amma gaaddiseen amma toobaan qabdu waan ta'eef sheexaanii wasa akkana godhette akkana godhee yaani akkasuma goote jechuudha kanaaf wanni isin jechuu barbaade namni toobaan qabne waa hundaa ni balleessa abdiin dubri jiraate yeroo sheexaan akkas godhu jedhee ni balleessiti waa'ee intala sanii deebi'a waa'ee mucattii saniitii waa'ee toobatiin raayee mucattiin kiristaanaa sun dhuftee mixmixaa qabattee mucattii sun xiyyatti naayite wallaahi billaa jette garuu mucattiin sun isiif rabbi walitti beeka jechuudha mixmixaan sun ija kiyyaan intuun jette mixmixaan sun ija kiyya maaliif tawakkaltu alallaa jedhe jette jarana ilmi namaa kuni namni toobaan qabne badaa akka daangaa taa'ee dabarfadha beeka namni toobaan qabne yoo waan tokko balleessu kaatee irraan tooybatin yoo itti deemte sheexaanii duuba goreetti sa'uuf gaaddisee nama sheexaana namaa miti sheexaana ta'uun isii wannuma mataan isii ajajamti wannuma sheexaanii godhe jedhuun godhe amma waa'ee isiitti irratti kan dubbannu taate dhugumatti jechuudha namni mucaan tuni daa'ima jenna malee isiin daa'imummaa qabdu mana daa'imummaa keessaa baate waa'ee daa'imummaa keessa hin jirtu nama walii galtee isa rakkoo cimaa irraan ga'uuf deemu mana waggaa meeqabeessa keessa taa'e mana jannaan hin jaalatee mucattiin takka illee bira dhuftee teettee deemtee biyyarraa dhuftee mucattiin sunillee amantaa qabatte garuu islaamaa turte hin beeku amantaa qabatte na fakkaata ayyana akkasuma turtee deemtee namni tokko hanga abdii sammuu zoorse minyootii fi gaaddiseen abdii sammuu zoorsan nam tokko sammuu zoorsine jarana yooma waan fedhe ta'eyyuu yooma ofitti qabaniyyuu wallaahi nama amantaan kee tokko wallaahi sii dhagaa namni amantaan kee tokko haala akkatti fixatu maaliin jirti ijoollee haala akkatti fixatu muktaariif intalli sun eenyuun isheen sun eenyuun muktaariif kaamila kilaasii tokko keessa wajjin turan
balaan tokko hin jiru waliin jaalannu jedhan addaan goran. Kun immoo gubattuu kan daangaa dabarfatte. Akkas isin jechuu barbaada hordoftootaf kabajamtoota kiyyaa mee yaada keessan kennadha. Please yaada keessan kennadha. Yoo na arrabsitanis wanni naasiisatanii narraa seesitanii riftan hin jiru. Zambiin narraa dhiqama. Kanaafuu yaada keessan kennadha isiniin jechuu barbaada. Hordoftoota kabajamtoota kiyyaa. Guddaa takka galatooma ammallee isin jaaladha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.